أو خجاورت تقاتي هذا بدوغا نما تقولال يا دو مساكي كمال الدول الربسو تنا تكيف هذا غاري مثلال يعني جاور سيتا ودبوم ملچيزا يو يعني جاور سينتان يا تشيطانا سيتا تشيطانا جامتاي يو يعني جال مرو سينتان يا تشيطانا سي يا تشيطانا سيتا ها يو جار غرتي چافي ولي مريمبر ديدمي تكتي غنا ترباندو dhiirayootee caffee miti ayyaana jettan buqqee san hunda fida hundasi waan piippi deeggarra jettu tana ana fida yoo dhiira taate mee isummaa naa piippi naan mormitu sun torbaan dhufuu bar asumaan tiktook ibsa abbaa jaalala irratti anaa fi caffeen faan faarsee bultoonni haarayni يا فارسي يا أديس فارسي بولانو يا أمارة سيجله أديس فارسي بولانو جل فارسي بولا هارة في شيء كابوتا دي بديدة ميتكت سبتي تنا ميتروفت أشوا ولينا ما نبسا باجالت ولا أيانا جتمو ولا شاف جتمو ولا ما كل أسر يا تنا مرسي فدا وأنا سر يا أبي جاتا أي حمزة جاللا شاروخان رومو मैं शेर को डाई इनवाइट को डाटा फावली दबर सारा तुरबान का नाम थी डिबेटिंग थे ये तुरबान डुफो सिगले अंको पाए थी इंचा सिगले आनी शेका बुता अब्बा फेती सियासा बिल्जिकर नर्रत अनावज जिमोर मिसी फिदी नुति बिल्जिकर नावान इसी न्यातु फिवान इसी नुदान तु बेना देरो चफ़ेने न्यूरद्दी रनी बेइता वर्रा दबिलिसुम्मा औरोमो खना أمتى ميكا ولا جمال التاني وهي أولياتني موتوا ما جابستني وهي مرت سياسة النبي سياسة ما أباوت سياسة لين شولتا تجاف الدر أكون تيجي دبرو ما قبضو سيجله سياسة جاف أكون تيجي دبرو ما قبضو سيجله سياسة النبي خسنا ما ميادي بلسما أورم فين مرسينا جتني إنجفنو ما رجوني جتني مي وني سنفيد تنو وني ورد بلسما أورم وهنا ركزا ولوف سيجله يو بالذكر إنه مثلاً بيخي أنا وجد فيها أمره بالذكر إنه مثلاً يو بيخي الدبل سما أورم ولا وان سين دلقو جرتو وان غافا بالذكر ناخيس جرو الدبل سما أورم نقول آتورت وان مجام مرون كن نقول آتوري كياما إني نباساتوري أنا هما ورولي الدبل سما أورم نقول نقاتي سني ما تشوم بيت الركون تيسن سني سيجله لقاتي سنيمة وام مرون نباسي شيطاني تكا جارتي تنبام سيجله غافا بالذكرنا تنا خيسي جرو بالذكرنا لبو دا قباتين فين دو بوليسو يو نمو متا غطيري سي توقو غرط إيغا چيفي كايزوزي لفدر رمباتي سيجله hoogganaan tokko dursa siyaasaa injifachuu sodaatamu qaba namni akka isaa sodaata tamun jiru sigale waan jaawarii fi marroon nu baasamu gaafa nuti bilziqinnaa san dhugaa teessanii machuun beeyta rakkoon teessan tana sigale warri amma kun kaafaan daa hundi isinitti taphata sigale way wobooti jawar garaan nyaatti sigale waan marroon gaafa nuti bilziqinnaa nu baase anaa isinii hima maaliif amma deeggartoonni isaanii qabiyya alaa kun irraa dubbachuun beekan kaayyoo ganamaa kaayyoo galgala kaayyoo fataraa siin jedhan sigale waan amma marroon godhu hima oggii himtan sigale hay bar yeroo duraatiif addunyaa tana guutuu marroo dirribaa aabaa'oo takkaa namni dhaga'een beeyne namni gartee addunyaan Ameerikaan guddoon tun akka teessee kursirra teessee waba wajji mari'attu alaabaa adda bilisummaa Oromoo Washington Post New York Times CNN addunyaan guutuun karaa dubbise marroo dirribaati bar sigale walgayii Tanzaaniyaa ni irraanfatani jabina hoogganaa keessanillee himuun beeytan bare isin rakkoon ta'e tanaafi caffeeraa mismee waboon naa baay'ee isin rakkisa sigale namni yeroo duraatiif aabaa'oo akka uumamte addunyaa beeksise marroo dirribaati namni yeroo duraatiif Ameerikaan no fly zone goote
Kaameraan eegamuu ture marroo. Jabuutirraa marroon eegamuu ture. Gaafa marii sana hanqubaan qaba sirriitti hanquba qaba. No fly zone Itoophiyaan xayyaara tokko toora marroo sanitti ol kaafnaan ni dhooyti jechuudha Ameerikaan. No fly zone godhaniiti kallattiin helikooftarichitti erganii fi sigala akkana fuudhanii osoo hin jaalatin leencicha akkanattuu seenaa isaa himuun beeytan isin rakkoonti wanni caffeen isin rakkisuuf tanaa jechuudha. Isin hin baay'ee share godha anuu isiniif hin jiraatti dhiise anuu isiniif hin hima sigala hay. Takka abaa'oo gaafa leencoloo taati eenyu abaa'oo dubbise. Hayyoota keenya gurguddaa eenyu dubbise. Namni addunyaan guutuun Faransaay irraa gaazexeessitoonni bebbeekamaan muka keessatti itti dhaqan bara marroo dirribaa waboo hoogganuumi. Hay. Akkana jettaniif irraa himuun beeytan sigale. Dippiloomaasii Abiyyi addunyaarra jaalatamee noobeelii itti harkate zeerootti khalaaqe nageenya dhukkee irraa kaasee balleessee dhukkee godhee injifannoo cululuqaa galmeessaa jiru marroo dirribaatiin. Kana himachuun beeytan gaa'ee asii caffeeraa mismeena meena naabaa isiniin jee isin rakkisaa oolu. Akkasii amma karaa ajandaan dhufeetiif seenaa. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kabajamtootaa fi jaalatamtoota feesbuuka sheekka abbuta akkam nagayumaa fayyaadhaa ka salaamtaa tanan jenne hundi keeysanu invite share godhaadha walii daddabarsaadha arra haala yeroo hojetti mata dureen teenya haala yeroo arratti gartee wanni jira rakkinni ummata keenyaa dhumaatiin ummata keenyaa buqqaatiin ummata keenyaa cinqamuun ummata keenyaa gidirfamuun ummata keenyaa akkumatti fuftetti jirti jechuudha. Ummanni keenya propagaandaa tokkootu siif qophaawee jira gurra si calawu sheer godhaatii ka addunyaa akhirarra jirullee waliin gaya isin ilmaan Oromoo. Waalaikum salaam tiim kabricho. Propaganda tokko qophaa'ee jira. Propagandaan qophaawee hamijii nagaafadhu. Akka fedhellee ta'u keenya jecha jiru qophaa'ee jechuudha. Wadala 4 kiilorraa sheeyxaantichi wadalticha Oromiyaa gakkennee wadaltichi nyagoolee gartee godinaa fi wanta harreelee xixiqqoo nyagoo jechuun afaan Harargeetti yoo hin beekne isin afaan Harargeetti harree xixiqqoo ta guddattee fe'inan ga'een gartee mi harree xixiqqoo jechuudha warra godinarra naqantan harree xixiqqoo tana gaddabarsanii jiranii jechuudha. Kamaaljuu keenya ummata keessa gabbu'anii fannoon dhufu jirti. Fannoon isinirraa dhufu jirti. Fannoon biyya isinirraa fudhachuu jirti. Maarree isinirraa fudhachuu jirti. Yoo fannoon dhuftee kamiidhamu isin malee Abiyyi miti. Abiyyii fi xayyaaraan kutaa ajechaa jiran ummata keenya kanaan shoorar keessaa jeeti ajandaan qophaa'ee hujirra ooluuf propagandaan faarsee bulaan kun silaa urraa quban qabu faarsee bulaa haraynu kun bar bobbaa haaliqaati namni wayii sitti himu hin jiru faarsee bulaan dhugaa sun dambanyaan sun kana ololu yaanii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya mee keenya jechuun maal jechuu yaa ummata keenya. Rabbi sodaadhaa yaa ummata keenya isinis dammaqaa. Namichi kun kee ta'uudhaaf maal naa godhe? Gaafii afaan Oromoo tam deebise? Gaafii Finfinnee tam deebise? Du'aatii tam narraa dhaabe? Buqqaatii tam narraa dhaabe? Daangaa kam bara isaa keessa naa kabachiise? Qaala'insa jireenyaa kam naa to'achiise? Ja'aatii yaa obboleeyyan kiyya mootummaa tanarraa maaliin harkadhe ji'iif laale yaa ummata keenya isinis. Arra hoggii baaletti gartee sheekotiin manzaraa sun jettee namicha sheeyxaana sanitti akkatti iyyitu gaafaan an sheekotii manzaraa jiru sheekotii tana awwahiin keessatti arge. Gaafaan sheen misaa'ilootti baasees wahumaan keessatti arge. Sheekotii manzaraa tana jala waatu hedduu jira. As jala waa hedduu dhoysanii deemanii jechuudha. Rabbi jala dhokatanii
jechoota ergamaa keenyaa jala dhokataniiti sheekotiin manzaraa Oromoo dii keessattuu ummata muslimaa salphisaa jirti jechuudha. Arrakkatti godhatan garti. Ummanni sun osoo qaalicha san koottaa sujuuda naa bu'aa osoo jeeni sheekotiin manzaraa sujuuda buutiif. Believe me or not, waan isin jutan. Sigale. Yeroo takka takka ummanni keenyaas gartee sheekoti jettanii sheeyxaana imaama maratee yaa'u kana dhageeffatina. Baale kasir rakkatte. Baale buqqaate. Ummata riiraa ka buqqa'ee fuudhanii dalloo geessanii dachii namni facaafaterra geessanii gosa gosaan namni wal fixu jiru. Madda walaabuu fuudhanii boorana jala geessanii boorana bahaa jedhanii baale diigee kaan hidhaanidha guuree kalakkii jee hidhaanidha guuree amma namni mana hidhaa keessa maraatu jira jechuudha. Hangi alatti hafee jeen namicha kana jala yaa ummata keenya dammaqa. Mee keeti ilma keeti ka jettu arra ilma keenyaa biyya bulcha kan jettan mee keeti maal irraa harkatte? Mee daangaa keeti kabajame? Arra bar Somaleen boontee bar miila walirra keeyse gaafii takka malee du'aatii takka malee laffaatii takka malee Oromiyaa bar hawaashii ol murachuuf qophaa'u jirti bar. Yaa obboleeyyan kiyya mee